namni keenya hedduun kan gargaarsa dhabanii hadiyyoomanii hulaa isaanii cufatanii du'aayii qofa godhachaa harkataniis nyaatanii dhabaniis bishaan dhugaa agabuu kan bulan hedduudha. Roga gargaarsa isaaniif godhamaa jiru kanaanis yeroo ammaan tana attumsi gama gamaa godhamaati kan jiru. Salaamtaa siin daganne akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota sagantaa Direwood. Salaamtaan jaalalaa teenya bakka jirtanitti isin haa geessu isiniin jechaa arraafis kurfii takka qabannee dhiyaanneeti jirra. Hanga dhuma sagantaadhaa nufaana akka turtan kabajaadhaan isin afeeraadhaati. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين. أبليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى قويا رمضان بقى ربي سنجي بقى جرتن هندتي بقى جاء رمضان ربي سنجي سنين جنة جاء رمضان خبرنا خنا جاء ملكي لا خبرها خرقون أما دنيا مدتتون دنيا الراخاتي gammachuun ummanni islaamaa iidasaa iideeffatu akka rabbi nuu godhu rabbi keenya kadhannaa. Guyyaa har'aan tanaa as dirree dhawaa naannawa gorroo saabbiyaan bakka ja'an mooraa daarul ulum keessatti argamnaa. Gargaarsaa waldayni tajaajila dirree dhawaadhaa amma asitti agartan kun biyyoota alarraa waldayni kuni qopheessee gargaarsaa hawaasa keenya harka qalleeyyii warra sababaa dhukkuba kanaatiin hujii isaa dhabee rakkorra jiru gargaaruudhaaf biyyoota sanirraa ergan muhaadaraan tokkummaa dirree dhawaa wajji wal tahuudhaan waldayni sun har'aan tana hawaasa kanaaf waan kenne san bakka kanatti guyyaa har'aa kana hirmaata isaa eegaluudhaaf deemna. Wanni waldayni kuni qopheesse waan abbaa warraa mana 460 260 waan gara saabbiyaan gorroo jedhan kanatti goone 260 ammoo karaa laga harree fi ganda garaadaa fi waan laga gamaa saniif goone jechuudha. Addis katamas dabalatee hammaasii kun addis katamaa ganda qoree hunda dabalateeti jechuudha. Wanni har'a bakka kana jiru waan nama 230 jechuudha. Asitti amma godhuuf deemnu waan 230 gandi qoreetis as keessa jira. Addis katamaan as keessa jira. Araddaaleen naannawa kana jirtu hundi as keessa jirti. Namoonni achirraa filatame. Kallatuma tanaan gaa ummata waan kana tattaaffii godhaa turan waan kana qopheessuuf irra laffa'an waldaya miseensota waldaya tajaajila dirree dhawaa kana jara warra jiru warra isaanii wajji waan kana irratti tattaaffii godhe qabeenya fi kafale hundaa'u galata gurguddaa rabbi isinii haa kafalu isaaniin jenna. Amaanaa teessan nutis akka muhaadaraa tokkummaa dirree dhawaatti amaanaa isin irra laffaatan san bakkaan gahuudhaaf warra isin laffaataniif saniin dhaqqabuudhaaf har'aan tana bakka tanatti argamnee jirra. Guyyaa har'aa ramadaana guyyaa tokkoo kana sadaqaa yeroo siidhaa eeggatte ramadaana guyyaa tokkoo kana hawaasa hanga murtaawe sanii harka geenya hunda hawaasa keenyaa waliin ga'uun guyyuma rahmata rabbii eeggatti ammoo hanga keessaa haajamoo rakkatoo ta'e calalamee har'a akka kennaan tun harka isaanii geessuu fi bakka kana jirra. Warreen waan kanarra dalagan hunda jazaa gurguddaa rabbi isinii haa kafalu isiniin jenna. Waldaya tajaajila dirree dhawarraa eegalee miseensota isaaniitii fi warra as keessaa qooda fudhate hunda jazaa gurguddaa rabbi isinii haa kafalu galata guddaa isinii haa kafalu waan gurguddoo ramadaanni qabu isin argachiisu isiniin jenna. Nuuf galatooma fuuldurallee akkanuma cimtanii waan hawaasa keessan tajaajilu humna takka taatanii kanaa ol waan guddaa dalaydan jennee isin abdanna. galatooma isiniin jenna. Waldayni tajaajila dirree dhawaa kan Minnesota sochiilee jajjabaachuu qabdu kan roga lammii isaanii deeggaruu fi gargaaruu keessatti aantummaan godhaa jiruun wal qabatee
seenaa ramadaanaa akkanaafis gumaacha gama isaa godhaatii kan ture. Nutis saganticha kana isin biraan ga'uuf haal duree mijeeffannee gara iddoo gargaarsi itti laatamuuf qophaa'e sanitti imaltaa'uudhaan qophii haal duree sagantichaa daawwanneeti kan turre. Nutis haala kamiin akkamitti qophaa'aa akka jiranis koreelee achitti argamtu dubbisneeti kan turre. Deebiin isaaniitiis akkana. Garee Direwood Civic Organization yookaan garee waldaa tajaajila hawaasa Direwood kan jedhu kan biyya alaatti dhaabbateeni gargaarsi akka namaatti akka abbaa manaatti yoo fudhanne gara nama 460 fi saniif haalli amma argamaa jiru kunis qophii saniiti. Guyyaa har'aan tanaa kana guyyaa ramadaana tokkoffaa kana wanni bakka kana walitti dhufneef gargaarsa sababa rakkoo dhukkuba amma hawaasa duniyaa guutuu mudate kanaan akkuma san hawaasa keenyallee mudate sababa kanaatiif namoota hujii dhabee sababa hujii dhukkuba kanaatiif hujii dhabee rakkoodhaaf saaxilame hawaasa keenya gargaarsa isaaniif taasisuudhaaf ijoollonni keenya ijoollonni Direwood kan biyya alaa jiraatan waldaa gargaarsa Direwood kaju ijoollonni sun tattaaffii akka Direwoodtti hawaasa kana warra sababa dhukkuba kanaatiin hujii dhabee fi hawaasa rakkataa kana gargaaruudhaaf bakka jiranitti walirraa akka jiranitti maallaqa gargaarsaaf ta'u walii guuranii gargaarsa akkana fakkaatu kana qopheessanii har'aan tana gargaarsa kana yoo Rabbi fedhe hamma tokkorraa waan nama 230 waliigalatti gargaarsi qophaa'ee nama 460 abbaa warraatiif kennamuu deemu. Sanirraa har'aa waan jihaa gamanaa kana jiru jihaa saabbiyaan warra jiru bakka takkatti nama 260 ergaa san isaaniin gahuudhaaf bakka tanatti argamne jechuudha. Haalli qindaa'ee nama takkaaf gosti nyaataa kun gosa 5 ruuza, daqiiqaa, sukkara, paastaa fi salliixa. Kana jechuun keessa yeroo laallu ruuzni nama tokkoof kiiloo 12 fi cinaa, paastaan firii 10, zayita liitira 5, sukkaraas kiiloo 10 fi akkasuma daqiiqaas kiiloo 10 jechuun nama tokkoof. Manatti galuudhaan dhukkubni kun qooda manatti nu galcheef jennaan akka koreetti walitti ijaaramneet akkasitti gargaarsa kana uummata kanaaf egaa silaa gargaarsi harka ilma namaa keessaa ba'u hanguma muraasaaf nama kana xiqqoo ni gargaara jechuudha malee gargaarsa bakka ga'ee waan inni duraan dalagatee ilmaan nyaachifatu kana guutuutti ni cufa jechuu osoo hin ta'in hanguma dandeenyallee wal cinaa dhaabban jechuudhaan haala kanaan gurmaa'amee haala kanaan uummata kana hawaasa kana akkuma arguu jirtan kana isaan kanaaf gargaarsi kun godhamaa jira jechuudha. Gargaarsa lammiidhaa kan waldaa tajaajila Direwood kan Minisoottaatiin godhamaa jiru kun namoota dadhaboo wal duraa duubaan kennameeti kan ture. Namoonni rakkatanii achitti argaman garuu caalmaa garsiisuudhaan kana jechuun magaalaa Teenya tana keessa rakkataa fi dadhabaan lakkoofsaan hedduu ta'uu kan hubannudha. Nutis namoota raashina barbaada dhufanii dhabanii qalbiin isaanii cabxee deebite kana akkamitti ilaaltanii jennee koree achitti argamtee jirtus gaafanneeti kan turre. Wallahi dhugaadha akka jettu kun dhugaadha nutillee manu rifachiisu jira. Wanni ma raashinni ma dhufee as kaa'amee kennamuuf deemu kunii fi hawaasni amma asitti dhufanii walitti qababan kun waliin madaalu namni kun egaa dhugaadha wanni akkasii jira ogguu jedhan namuu beelatitti jira.
if qabuun danda'u duraanillee tartiibaan hanga nama 200tu akkas galmeeffamee ture. Nama galmaa'e kanaafillee waraqaan kennameef ture. Kaanis egaa akkuma rabbiin akka nu balleessetti itti sossoonaadhaan galmaa'ee haala kana itti sosso'aa turre. Garuu ummanni amma dhufan warri dhageettii gurraan dhagaanis warra galmeeffanii waraqaan kennamaniif alatti dhufanii ajjiranii. Wallahi gaa hedduu waan nama sodaachisaati. Maaliif obboleessi takka fudhatee takka harka qullaa galuu waan nama rifachiisaati. Hedduu yaa obboleeyyan Islaamaa mee laala waan kana bal'isaati ilaala. Mee namni har'a waan kana fudhadheen gala jedhee abdii godhatee as taa'aa jiru kun warra gaaddisa jala taa'aa jiran kana ni gartanii warra faffaca'anii mooraa kana keessa jiran ni agartanii. Isaan kun egaa gareen warri galmeeffaman hanga nama 200 galmeeffame namni gareen harka qullaa galuuf deema. Hayyee maali duuba? Maali wanni nurraa eegamu? Wanni gochuu qabnu maali? Obboleeyyan keenya kana hadha kana waan kana fudhachuu dhufanii amma harka qullaa galuuf deeman maali wanni nurraa eegamu? Rabbiif jedhaati. Rabbii Khaaliqa horii isinitti kenneef jedhaati. Musiibaa nutti dhufe kana rabbiif jedhaati. Hanga dandeenya wal cinaa dhaabbannu. Harrumaa akka itti keessaa baanu hin beeknu. Gareen ituu hin galmeeffamin dhufanii ajjiran kun ni jiranii. Isaanuma kanaawu akka goonee gaggeessuun hin beeknu. Maaliif hedduu nama rifachiisa. Obboleessi isaa tokko yookiin obboleettii isaan tokko fudhattee mana galtee ilmaan harkatti argitee harkatti gammaddu gariin gizee harka qullaa galu eessa galamee namni kun? Namni kun eessa gala? Kanaafuu yaa obboleeyyan Islaamaa hundi keessan isin haa yaachisu. Wanni kun dhibbarraa dhibbatti isin yaachisuu qaba. Irratti dalaguu qabna. Inshaallah yoo nuti harka walii diriirfanne rabbiinis gama isaatii nu milkeessa itti milkoomnan ja'a nuufis du'aa nu godha. Kanumarraa akka itti keessaa baanu qalbii nama tokkoo gaa mufachiisuu rifachiisuu jechuun eegaa yoo ga'e guutummaa silaa waliin geenya hin ga'u haala ilaalaa jiru kanatti waliin ga'u wanni amma dhufee kunii fi namni dhufee as mooraa keessa guutee jiru kun waliin madaalu. Kanaafuu inshaallah abdii guutuu isin irratti godhannaa xiqqaaf guddaa osoo hin jedhin hundi keenya obboleeyyan keenya beela keessaa baasuuf hanga dandeenya wal cinaa dhaabbachuuf inshaallah abdii guddaa isin irraa qabnaan jedhan. Gargaarsa kana godhan gargaarsa isaanii ol kaasu jechuudha. Kanaaf hoggaasan gargaarsinis dandeettiin waa kennuudhaatis hoggaa guddachaa dhufe namootaan hedduu bira gahuu dandeenya. Akkasumatti immoo yoo kunis dhabame carraan lammaffaadhaa namootaan jiru kana irra gaggabaabsinee akkaan irra dadhabaa ta'e ijoolleen tokkummaadhaa ganda hunda keessa jiranii ganda hunda keessatti faca'anii nama ganda isaaniitti dadhabaa ta'e as baasanii hanga kana qabna jedhanii irra macarrashaa har'a dhumaa jechuudha. Kana qabna jedhanii fidan jechuudha. Gargaaramtoonni iftanneenis rakkina bu'aa bahii hedduu isaan keessa dabraa as geenis osoo hin dhohisin addeessanii nutti himaniiti kan turan. Mana galaa jedhanii mana nu galchanii hanga duraan dalagaa harkaa qabnullee dalagaa nu dhoorkanii mana dachaanee namuu sodaatee ilmoo duraan yaanee fayyadamu jirru. Mana gallee tattaa'u jirra. Saraan dalaguu ture. Amma kan saraa sanirraa dhiibnee mana dachaa'e. Mana gallee mana jirraa jechuudha. Dhimmaa rakkatee kana jiru soommanni seenee soommana kana keessa gargaarsa kana akka dhageenye akkasii gammachuun dhufnee haa. Gatiin galaadhaa dhukkuba kanarraa isin cuftuu mana taa'aa waan jiraniif saniif nutilleen rakkannee amantana asitti dhiyaannee dhufnee jechuudha. Jiru kana wajjin dirree dhawaa keessa akka magaalaa dirree dhawaa yeroon hojiin hin jiru namni hedduun rakkachaa jira. Namni qabeenya qabdan abbaan qabeenya kanaawwan nu cinaa dhaabbachuu qabdan abbaan qabeenya warreen qabeenya rabbiin kanneef dhabaa cinaa dhaabbachuu ollaa keessan dhabaa ka jiru gargaartanii akkasitti waliif rahmata godhaan ja'an. Kana malees namoonni gargaarsa kana fudhachuudhaaf achitti argamanis galataa fi gammachuu isaanitti dhagayamees nuun ga'aniiti kan turan. Warreen sadaqaa kanneen kannatanis sadaqaa teessan gaggeeffamtu isin haa godhu amatu warra sooman rabbi isin haa godhu ja'an. Lammii ta'itiif akkaan dirmachuu tan rabbiin guddoo tan biraa irratti ayiduuf hin jira. Rabbi haa godhuuf jenneetuma kaa. Takkana rifannee tana rifaatorraa illee nu baasan. Alhamdulillah akkuma nu gammachiisan kana rabbi haa gammachiisu jechuudha jira.
Sheekni keenya kabajamoon Sheek Amiin Ibrootii fi waayillan isaanii game isaaniitiin gargaarsi yeroo ammaa roga adda addaatiin godhamaa jiru gaarii ta'uu ibsuudhaan namoonni deeggarsa godhaa jiranii fi godhuuf yaada qaban karaa garagaraatiin bifa bittinnaawaan osoo hin ta'in waldaa cimaa ta'e wajjin walii galuudhaan karaa saniin yoo gargaarsi godhame gaarii ta'uudha kan dubbatan. Gaafa lammiif jedhame san akka jirutti kanuma walta'illee hin jirre maqaa lammiitiin namni kallattii takka deemee akka nama waldaa tokkoon hoogganamutti waan bareedduu dalagaa ture. Amma taraa rakkoon tun dhufte faca'insa argame ganda gandatti magaalatti magaalummaan Dirdhawaa tunuu hara laga harree dildila gama maarroo gadi kunumtunuu bakka hedduu jira amma warra kana malee duuba keessaa immoo ijoollonni waldayni amma tajaajila Dirdhawaa kuni warra Dirdhawaa guutuu jedhee maqaa waldaa kanaatiin maqaa Dirdhawaa guututti xiyyeeffatee waldaa dalagaa jiru jechuudha. Kanaaf ergaan isaanii tunilleen araddaa hunda akka dhaqqabdu isaanilleen kana dhaamsaanii nutilleen xiyyeeffannaan keenya kana wanni bareedan sila akka ani yaadutti akkuma dhugattillee namni jihaa tokko deemee waa hojjetuun bareedaa akka ta'e faca'insi humna namaa facaasa faca'insi mas amna dheertuu naman deemsisu namni waldaa tokko jala gurmaa'ee waan tokko jala hiriiree qaceelfamaan wal bobbaasee yoo galee wanni sun habaqaalli sun umriin isaa dheeratee guddatullee ni mala faayidaallee boodarra buusuun ni mala faca'insi rakkoo yeroo wal'aanuun ni mala rakkoo yeroo harkaa nama qabdu wal'aanuun ni mala ammoo itti fufiinsaan waa godhuun hin danda'amu hogguma rakkoon buute iyyamee wanni sun godhamee deebi'ee dhaamee ammas dirgin billiqiita akkasun akka hojiitti bareeda waan galatoonfamu namni akkuma mijaa'utti waan takka godhuun isaa gaariidha ammoo bifti irra bareedu namni wal jalatti hiriiree waliin tahee akkuma walitti heddummaatuun humni namaas jabaachaa waan deemuuf walii yoo tahame irra bareeda waan juun qabaan akka kiyyatti warra Dirdhawaa qofallee miti maqaa waldayaatiin namoonni hedduun walitti dhufuu danda'a hatta faranjii wajjillee walitti dhufuu dandeessa maqaa waldaa tola ooluutiin abbaa fedhe wajjillee hojjetuun waan dandahamuuf deemee wanni deemamuuf tola oolinsa waan ta'eef tokkummaa uumanii maqaa tokko caayaa tokko jalatti tajaajila yoo kennan hedduu irra faayidaalleen argamti jeetii yaada. Walitti qindaa'uun waliin deemuun wal jala deemuun hedduu bareeda wal dhageessuun jechuudha. Gana daran caalaa garuu wanniin akka kiyyatti fuuldura yoo godhan bareeda jiru tiimiilee maqaa Dirdhawaatiinis tahee maqaa Qeessaafuu akka magaalaa Dirdhawaatti tiimiilee hedduu ni dhageenya biyya alaa keessatti tiimiileen kun amma danda'ametti akka walitti magaalaa walitti dhiyaataniin gara tokko dhufanii waan sappoorti godhuutanillee humni isaanii ni cimti jee yaada. Akka duratti ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam wanni nu jeenuudhaamu yadullaahi ma'al jamaa jaa tumsi Rabbii gurmii wal jaartee nagarree waa daleedu wajjin jiraa jaa akkana adda faca'uunis waa hedduu takka nu dhabsiisa. Kanaafuu hanga danda'ametti namni silaa wanni goonu amma magaalaa Direedhaa magaalaa xiqqoo tana keessatti bikka bikkatti adda hokkoo jirra maqaalee adda addaa wanta jaanis osoo irra waldaa akkanaa kana bira dhaabbatanii waliin irkoo tahanii hawaasa keenya tarkaanfachiisuutu irra gaariidhallee irra namaafillee mijaallee wanni bu'aa buusullee gamasan jeetiin amana. Muuxannoo yeroo dheeraa keessas waan akkasii waan takka irratti gargaarsa gochuu fi waan akkasii walitti qindaanii gochuu irratti waa hedduu waan agarra jira. Asuma keessatti immoo kan mashruufa isaa bilcheeffachuuf deemu jira. An dhugaatti wanni jala muree isinii himu ijoolleen keenya obboleeyyan keenya fakkii waan akkasii isaanitti dhagaamee ganda keessa godhaa jirtan kun walitti gurmaa'aa bakka takkatti haala kanatti haala mijaa haala miidhagaa kanaan gargaarsa kana nama lama kennuu osoo hin ta'in haala kanatti walitti gurmooftanii haala kanaan haala bareedaa kanaan nama galmeessitanii nama ollaasaa jiru eenyu nyaatee bulaa eenyu agabuu bulaa namuu if beekaa wal beekaa haala kanarratti bobbaanee haala kanatti gurmoomnee yoo goone ni mirkoomnaan jedhan bakka geenyaa. Kanaafuu sochii namni takkaaf namni lama akkas goona ganda keessa deemamu dhaaba to'adhaallee waan kana to'achuullee ni qabdanii. Kanaaf har'a namni kanarratti
maqaa obboleessa isaa beela'e maqaa obboleettii isaa haadha isaa abbaa isaa beela'e namni fudhatee mashruufa godhate wallaahi rabbiin biraallee itti gaafatama wallaahi wabillaahi alkariim itti gaafatama rabbi biraallee hin milkaa'u. dhumarrattis hojiileen khayriitun fuuldura xurree amma qabatte kanarra imaluun cimtee itti ifufuu qabdi jechuudhaan waldaa tajaajila hawaasummaa kan Minisoottaatii fi jamaa tokkummaa kan Dirree Dhawaa galateeffanneetii sagantaa teenya xumurra.